hidhannoo babbareedaa hidhatee yoo gale maal godha? Miila fufurdaa maal fakkaatu qabatee yoo gale maal godha? Madaalli kamiinuu yeroo ammaatti namni ta'u Lammaa Magarsaa qaba. Laamishoftuun OPDO biyya kanaaf nama biraa yoo gootan you are making historical. ኃላፊነቱን ከወሰድኩ የሚመለከተኝ ጉዳይ ላይ እኔ ነኝ የምወስነው። nuti maali kan barbaannu isa dura wallaalina gaaffii sabaa hin awwaalina yaada sabaa hin ukkaamsina illeen humnaatiin hin bulchina biyya namaatitti hin darbina mirga namaa duraan sarbina dimokiraasii yoo dhugaa ta'e hundumtuu qofaa bulfatu. mirga ofii qabsaa'ee argate malee eenyuyyuu kenneefis miti. yoo ofii fidachuu baate eenyuyyuu hamma kana gumaa tokko itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jirra. Abbaan barbaade nu harkatti balleessu. waan dhiibuu qabnu hundaa dhiibnee waan gochuu qabnu hundaa goonee har'arra geenye dhiibbaa nama kamiiniyyuu waan murteessina taanaan saba kana tuffachuudha. qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuudha. abadan hin goonu. abbaan barbaade sa'aa 24 baatee deemuu miti uffachuu miti yoo itti sagade. yeroo kamiyyuu mootoo hin dagatiin waan hojjechuu qabnu achi keessatti nu galee beekumsaan hojjechuu. Laamishoftuun OPDO biyya kanaaf an ummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramna. kan oromoon hin feene kan oromoon hin fudhanne irratti fe'uu hin danda'u. yoo oromoon lafa kanarraa dhabame malee kana irratti namni qabu. siyaasi keenya rakkoo guddaa qaba. rakkoon sammuu nu bira jira. Madaalli kamiinuu yeroo ammaatti namni ta'u Lammaa Magarsaa qaba. Laamishoftuun OPDO biyya kanaaf faayidaa. siyaasa kun iddirii miti maabara miti. siyaasa keessa immoo kan oromoon hin feene kan oromoon hin fudhanne irratti fe'uu hin danda'u. yoo oromoon lafa kanarraa dhabame malee. dorgomee immoo argamuun kilabii sana keessatti isa barbaachisa taanaan dorgomaa cimaa ta'e waa hundaaniyyuu tooftaa tapha sanaas beekee seera tapha sanaas beekee akkatti immoo kubbaa sana gashees mo'achuu danda'u beekee sana guuttatee galuutu irra jira. Meeqatu hojii keenya ni jala balleessa? siyaasa kun iddirii miti maabara miti. siyaasa keessa immoo amma barreetti nuun galu hamma nuun galletti nu fayyadamuu hin dandeenyu. eenyuun ilaalu eenyuun deddeebisnee dubbannee uummata haa dhaggeeffannu uummata wajjiniin haa hojjennu waan uummanni barbaadu. warra haqaaf hojjennu warra dhugaadhaaf hojjennu warra walqixxummaadhaaf. malaaf tooftaa siyaasni itti hoogganamu hin beeknu taanaan biyya bulchuu hin dandeenyu. waa'ee faayidaa addaa finfinnee waggaa 25 jalaa cufnee irratti uggurree kan keenya. Laamishoftuun OPDO biyya kanaaf nama biraa yoo gootan you are making historical. dura oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. maddi aangoo keenya oromiyaadhaaf saba oromoodha. fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. hamma sabni kun beekamtii hin laanneefitti boruus hin utubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. kan ammoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaadnu sana hojjechuudha. Dhaabni keessa waan faayidaa uummata Oromoodhaaf dubbadheedhaaf kan mufatu mitiiti. Abbaan barbaade bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru iyyuu asu meeqatu nurratti dabalu. Bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru iyyuu asu meeqatu nurratti dabalu. wallaalina gaaffii sabaa hin awwaalina yaada sabaa hin ukkaamsina illeen humnaatiin hin bulchina biyya namaatitti hin darbina mirga namaa duraan sarbina dimokiraasii yoo dhugaa ta'e hundumtuu qofaa bulfatu. dorgomee immoo argamuun kilabii sana keessatti isa barbaachisa taanaan dorgomaa cimaa ta'e waa hundaaniyyuu tooftaa tapha sanaas beekee seera tapha sanaas beekee akkatti immoo kubbaa sana gashees mo'achuu danda'u beekee sana guuttatee galuutu irra jira. waan dhiibuu qabnu hundaa dhiibnee waan gochuu qabnu hundaa goonee har'arra geenye dhiibbaa nama kamiiniyyuu waan murteessina taanaan saba kana tuffachuudha. qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuudha. abadan hin goonu. ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana
uummanni keenya. Paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata.